Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haala barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa suuraa adda addaa gara emailii irraan namaaf ergan wanni kun waan haalaan barbaachisaa fi akkasuma namni martinuu beekuu qabu. Akkaataa emailii irraan namaaf waliif kataban duraan barsiiseen jira. Har'a garuu akkaataa emailii irraan suuraa adda addaa namaaf ergan keessattuu paaspoortii fi wantoota dookumentii wal qabatan emailii irraan haala kamiin namaaf erguu dandeenya ka jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. Steepii baay'ee salphaa ta'een kan isinitti agarsiisu ta'a. Asumaan obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jechaa eegan kan akka paaspoortii faa yoo nama erguu barbaadan suuraa kan isin paaspoortii scan gochuu qabdan Cam scanner yookaan immoo document scanner waan jedhu Play Store irraa buufachuudhaan scan gootanii yoo ergitan baay'ee bareeda suuraa kaaftu jechuudha haala sanaan. Sanaan booda eegan haala kamiin emailii irraan namaa ergina. Gmail app jedhu fayyadamnaa jechuudha. Bilbilli keessan hundarratti gaa app gadi buufachuuf emailii ni battu kana jechuun bilbila keessan irra emailii ni jira jechuudha. Gmailii kanarra seenna. Gmailii kanarra seenuudhaan haala kamiin emailii namaaf katabna akkasuma haala kamiin suuraa adda addaa emailii irraan namaa ergina. Emailii keessa yoo lama sadii ta'e asumarraa jijjiirtu. Sanaan booda gaan erga asirra seentanii booda Gmailii irra erga seennee booda suuraa namaaf akkamitti ergina isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Haala kamiin suuraa namaaf ergina. Erga haala kanaan nuuf bane booda gara gajjallaa sana Compose jedhee mallattoo qalamaatiin ni argitu. As bakka kana compose jedha mallattoo qalamaa nuuf kaa'ee jira. Mallattoo qalamaa kanarra tuquun compose bakka jedhu kana mallattoo qalamaa kanarra tuquun gara fuula ittaanutti darbina. Yeroo fuula ittaanutti darbinu haala kanaan nuu bana. Jalqaba irra firoom jedhee nama ergaa jiru emailii keenya ofuma isaatiif detect godhee emailii bilbila keenyarra jiru emailii nama ergaaru fidee as nuuf kaa'a. Emailii nama ergaa jiruuti kun. Emailii anatu ergaa jira. Kan nama ergaa jiru fidee as kaa'a. Firoomiin kan nama irraa ergamaa jiruuti jechuudha. Inni nu ofiif kaa'a. Tuu jedhee nama ergaa jirruuf sana emailii isaa asitti katabnaa jechuudha. Emailii nama ergaa erguu fi barbaadne asirra keenyaa jechuudha. Asirratti barreessina. Emailii yeroo katabnu emailiin namni sun nuuf erge akka nuti ergaa sana irratti erginuuf namni sun nuuf erge emailii sirrii ta'ee asirra galchinaa asirratti katabnaa jechuudha. Akkuma namni sun nuuf ergetti @gmail @yahoo waan sirrii ta'e asirratti katabnaa jechuudha. Emailii sana yeroo asirratti katabdan yoo namni sun profaayilii qabaate yeroo isin emailii san sirriitti katabdan profaayilii emailii nama sanaa waliin walitti jala sanatti gannuu baasa yeroo nuti katabneef finne emailii sirrii tahee jechuudha. Sanaan booda achumarra tuuyna yeroo nuti katabneef finne nama ergaa jirruuf jechuudha. Firoomiin nuyi nama ergaa jiru tuun immoo nama ergamaa fi jiru jechuudha. Yeroo emailii katabne xumurreegaa haala kanaan jalatti subject nuun jedha. Firoomiin emailii nama ergaa jiruuti inni nu ofiif isiniif kaa'a. Tuu bakka jedhu qofatti nama ergaa fi jirtan emailii isaa katabduu jechuudha. Erga katabnee kaane jalatti subject jedha. Bakka subject jedhu irra tuquudhaan subjectii kana irratti waan feetan katabdu yoo feetanis ni dhiiftu rakkina tokko hin qabu. Subject jechuun dhimma barbaadan paaspoortii yoo jennee dhiifnes rakkina hin qabu. Yoo nagaa gaafachuu barbaadanis nagaa jettanii mata duree akkatti kennuuti. Subjectii waan maaliif akka barreessaa jiru ergaa jiru rakkina hin qabu. Yoo paaspoortii erguu barbaadan paaspoortii yoo jettanii dhiiftanis rakkoo hin qabu. Yoo maqaa keessan barreessanis rakkina tokko hin qabu jechuudha. Kanaafuu rakkinni inni fidu tokko hin jiru. Kanaafuu waan feetan irratti katabdu bakka subject jedhutti bakka amma paaspoortii jedhee katabe kanatti dhimma barbaadan irraa itti katabdu. Sanaan booda eegaa erga dhimma sana dhimma maalii akka ta'e gabaabsitaniituma katabdanii yookaan maqaa keessan katabdanii waa tokko rakkina hin qabu waan feetan yoo katabdanii yookaan maqaa nama sanaas maqaa keessanis irratti katabdanii waa tokko rakkoo hin qabu. Adama namoota baay'eetu paaspoortii gara emailiitii walii erga waan ta'eef paaspoortii jedheera. Compose bakka jedhutti compose bakka jedhurra tuquudhaan dhimma feetan immoo bal'inaan irratti barreessitu yoo barbaadan yoo barreeffamaaf suuraa walitti erguu barbaadan yookaan waan barreessitan sana dhiiftaniituma kallattiidhuma suuraa sanis erguu dandeessu waan barbaanne katabna. Sanaan booda mallattootti as jirtu kana tuqna suuraa itti galchuuf mallattoo gubbaa seendii cinaa jirtu jechuudha. Mallattoo kana tuqnaa jechuudha. Mallattoo kana yeroo tuqne attachmentii nuu baasa mallattoo gubbaa jirru. Mallattoo gubbaa jiru yeroo tuqne jechuudha. Attachmentii irra galchuu barbaanne sana nuuf fidaa jechuudha. Mallattoo isii gubbaa yeroo tuqne attach file nuun jedha. Attach file ka jedhu kana tuquun gara gaalarii keenyaa nu geessa. Gaalarii keenya keessa suuraa qopheeffannee erguu barbaanne sana irra tuqnaa jechuudha.
suuraa paaspoortii takka qopheessee jira. Paaspoortiin sun naaf dhufee jira. Paaspoortii sanarran tuqaa paaspoortii sana erguu barbaada. 10-20 suuraa haga feetan akkasuma viidiyoos erguu dandeessu iimeelii irraa. Iimeelii irraan ergaa namaa erguun akkuma WhatsApp irraa walii barreessitan jechuudha. Lakkoofsa namaa fudhattanii akkasuma iimeelii namaa fudhattanii ergaa fi jirtu jechuudha. Akkuma WhatsApp irraan lakkoofsa namaa seef godhatanii ergitan sanuma jechuudha. Kanaafuu amma paaspoorticharran tuqaa jechuudha. Paaspoortiin qopheeffadee yookaan immoo suuraan erguu barbaade sana yookaan viidiyoon erguu barbaade irran tuqaa jechuudha. Faayilii isa ta'u dookimantii isa ta'u irra tuqina haga feene select ergoone selectii gubbaa jiru tuqina jechuudha. Select ka jedhu yeroo gubbaadhaa tuqinne wanti nu qopheeffanne martisaa dhufee as galee paaspoortiin ergaa jirus dhufee as naaf seenee jechuudha. Waan barbaanne katabna gubbaatti isiniin jedhee jira. Yoo feetanis katabuu dhiisuu dandeessu. Waan feetan gochuudhaan suuraa san finnee galchine. Erga suuraa galchine kaane gubbaa irra mallattoon seendii yookaan immoo xiyyi ergaa kana ergi jedhu ni jira. Paaspoortiin sun dhufee as seenee jira. Firoomiin iimeelii keenyaattu iimeelii nama ergaa jirruuf sanaan booda xiyya gubbaa jirtu sana tuqna. Xiyya seendi jettu xiyya kana irra tuqnaa jechuudha. Yeroo nuti tuqnu send nuun jedhee jalatti nutti agarsiisa. Kana jechuun ergaan sun nama saniif deemeera jechuudha. Ergineerraa jechuudha. Yeroo nama sana bira ga'ee akkamiin namni sun banatee ilaallata isa jedhutti immoo haa deemnu. Yeroo nama sana bira ga'ee namni ergeen jiraasi nama sana bira yeroo gahu nama sanaafis haala kanaan dhufaaf. Abdurazaaq Raayyaa namni jedhamu paaspoortii waan barbaanne katabnaa fi suuraa ergee jira. Irran tuqaa jechuudha. Bakka kana irran tuqa. Waan namni sun achi barreessee erge asii immoo bannee haa ilaallu. Yeroon irra tuqee banu haala kamiin banaa haala kamiin paaspoortichi isa bira gaha. Akkuma nama WhatsApp irraan ergaa ergee jechuudha. Amma akkuma isin argitan asitti dhufee bahee jira. Irra tuqeen banaa jechuudha. Nin banaa amma suuricha. Suuricha irruma yeroo tuynu ni banamaa yookaan immoo daawunlood isiniin jira. Daawunloodii godhatu waa tokko rakkina hin qabu. Suuraan ergame sun dhufee bahee jira. Ergaa kana asii achi deebisuuf yoo barbaadan na qaqqabeera yoo jechuu barbaadan jaluma sana replay ka jedhu tuquudhaan replay yeroo isin tuytan haala kanaan baasa na qaqqabeera waan jedhu jala sanatti katabuudhaan nama sanaafis deebifnee erginaaf seendi goonaa yookaan suuraa erguu barbaannaan mallattoo sana tuquudhaan attachmentiitti itti galchinaa jechuudha. Ergaan nu ergine yoo eessa keessa gala ka jedhu sarara kana tuquudhaan sarara sadan gubbaa jiru kana ergu tuquudhaan sent ka jedhu keessa arganna ergaa ergine sanaa jechuudha. Senti yeroon tuqu ergaan erge sun dhufee bakka kana galee jira jechuudha. Kanaafuu salphaadhumatti akkuma nama WhatsApp irraan, Imo irraan, Telegramiidhaan lakkoofsa walii fudhattanii nama ergitanitti haala salphaa ta'e kanaan suuraa barbaadan akkasuma barreeffama barbaadan iimeelii irraan namaaf katabuu dandeessu. Baay'ee salphaadha itti fayyadamaa isiniin jecha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.